السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولي ميديا أشمار كفوني وروني من تبرع رطفتني بكم جرتني السلام تنبرين دون تنون الرابر كتيسم براغيت سنين جنة أكم نجا جرتني أبولي ينتين دجاني دفني جرا أدمالي نفتن جتشون كيسني نولو أدغمجو تكان نفي ما شاء الله تبارك الله نمني وفي نما ركتي تكو برا يوربتي هدو نما غما كان جدين إلى كسن جديني في أتلال هز قبائي صلاة كنا أي إن شاء الله أبجو سيبنا وانو كلا كيسي سيبنا ما شاء الله والله ما شاء الله وجينيان أي ولينيان لا فرين دي متي وبولي واني ركون كوديس والله وانا كان جرو ركون كوديس يا كل اللي انا الله الله boleh wanti ya wallahi wajjin kami narra jira daagalato ma isinin jida rabbi umri sina dheeressu akkasuma warri maatiin of hin taane maatiin of ta'a isinin jida kanatti aansee boleeyyan kiyyaa warri koomentii nu barreessitan dhiifama wajjin ashaangulliitii boo'ichaa hedduminaan barreessinaa yoo itti fayyadamta takka dabarsinaa isinin jedha saniifuu hedduu isin galatoofadhaa hedduu naaf jiraadhaa warroonni hagammaa sabiskiraabii laayikii sheer gootanii nama bira dhaqqabsiiftanii naaf galatoomaa isinin jedha laayikii tuquun akka nama bira gahuu sheer godhuunis akkasuma sheer gochuun dagatinaa isinin jedha addaa gammachuun an qabu maali yoo jettan obboleetti teennaa hin dalagadhaadhaaf biyyaa baatee xiqqoo haala of dadhabuu sammuutiin biyya namaa kana keessatti rakkatte obboleeyyan keenya karaa irraa kaasanii akkas bira dhaabbachuu isitti hedduu gammadee nuuf jiraadhaa umrii dheeradhaa warroonni isii wajjin dadhabdanii warroonni isii waliin akkasitti akka maatiin isii qalbiin cabne fayyaa isiitiin qalbii cabee diinagdeenis akka qalbiin cabne bira dhaabbattanii akkasi qarqaaruun keessan hedduu wallaahi namatti tolaa hedduu isin galatoofadhaa karaa kanaan galatoofachuu barbaada Dr. Hawwii akkasuma qeerroo hasaasaa akkasuma namni hedduudha namni irratti hirmaatee mucayyoo san gargaare hedduun of jiraadhaa oromootii qaalii gara badheessan obboleeyyan keenya garaa ballachuun akkana akkasuma duniyaa caalaa fayyaa isiitiif du'aa godhaaf obboleetti teessansanii rabbiin fayyaa isii ta'irraa baatee bakka isii haa deebisu caaltuun fayyaadha hunda dura qabeenyi guddaan addunyaa tanarraa fayyaadha ilmi namaa fayyaa yoo qabaate waa kamuu socho'ee bakka yaade gahuu danda'a garuu fayyaan neemaa caalte waa hunda dura qabeenya caalte waa hunda dura ana qalbiin na cabe wallaahi mucayyoo san argee hedduu qalbiin na cabde ilmi namaan hin dalagadha jedhee biyyaa baha malee waan nama mudatu hin beekanii hiree rabbiiti waan rabbiin namaa qooteen naqabanii alhamdulillahi rabbil aalamiin waan rabbiin namaa kennettis shakkaruunis waa jiraati rabbiin fayyaa isii taganamaa sanii isii haa deebisu du'aayii godhaa fi obboleeyyan kiyya duniyaa caalaa fayyaa yoo jiraatte fayyaan faaya namni socho'ee ilmi namaa socho'ee bakka guddaa gahuu danda'a jechaadha addunyaa tanarratti qabeenyi guddaan fayyaadha neemaan guddaan fayyaadha jireenyi guddaan fayyaadha namni fayyaa yoo qabaate taaffisee waan yaade sanitti bahuu nima jira hiyyeessiyyummaa keessaa bakka taa'etti nafu jechaadha hunda caalaa wanti jireenya keessi booressaa fayyaa yoo qabne jechaadha rabbiin fayyaa isii taganamaati isii haa deebisu fayyaa guddoo rabbiin isiif haa kennu du'aayii godhaa fi akkasuma waan qabdaniinis bira dhaabbadhaa isiniin jedha qabeenya caalaa fayyaadha isiif fayyaa kadhadhaa rabbiin fayyaa isii taganamaati isii haa deebisu hedduu qalbiin na cabdee akkasuma warroonni waliin xaartanii warroonni dadhabdanii wallaahi hedduu hin baasin isii fidallee galatoomaa asin galateeffachuu barbaada rabbiin jazaa isin haa kafalu jannata firdoosin isin haa kafalu
imbaasiin dallaalli nama fide akkasitti nama fide san waliin nin gargaara waan jiru hundumaa ulaagaa isii guunnee biyya deebisna jedhee bira dhaabachuu isaatitti an hedduu galatoofadhe gama kiyyaan galatoofadha isiniin jechuu barbaada. Akkataa tokko akkasi bu'anii faana akkasitti bu'anii mucayyoo san qabanii waliin dadhabu ani hedduu nama isii wajjin akkasitti dadhabu wallaahi akkam akka jedhee galatoofadhu na rakkisa. Galanni isaanii warroota akkasi mucayyoo san waliin dadhabanii miidiyaa kanarratti akka gargaaramtu godhanii uduun dadhabne nama xiqqoo yaani ajajamne akkasi waliin ta'abuun hedduu ulfaataadha. Wallaahi galanni keessan guddaadha. Rabbiin jazaa keessan isinii haa kafalu. Isi illee fayyisee qalbii nama isii ijaan argee numa hunda maatii bichaa miti an akka kootti na dhagahame maaliifi akkuma nama kamiituu gabbaa'ee dalagadhee yoo maatii qabaatte yoo bulii horattee jiraatte bulii san jijjiiradhee biyya kiyyatti deebi'a kaayyoon isii akkasi biyyaa baate akkasuma yoo buliillee hin horanne maatii yoo qabaatte maatii kiyya dalagee jijjiiree uf jijjiiree biyya deeba biyyaa baate walaakin waan rabbiin namaa qadarin dhaqqabanii jechaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin fayyaa isii irraa fuudhisan isii haa deebisu du'aayii godhaafi. Kennaa rabbiiti wanni hundinuu qadaruma isaati. Biyyumaa bahii tana argi tana ta'ima rabbiiti. Walaakin garuu qalbii isii akkas taate maatii isii san akka qalbiin isii hin cabne bira dhaabbattanii gargaarsaanis ta'e imbaasiin dhufes akka gargaaramtee waan hundumaanuu biyya deebitu godhuu keessanitti hedduu isin galatoonfanne nuuf jiraadhaa galatoomaa ummata qaqqaalii ummata wallaahi maashaallah waa kamiinuu jecha isin galateeffadhuun hin qabu hedduu nuuf jiraadhaa hedduu galatoomaa oromoof rifatu qabna saba namaaf rifatu qabna. Alhamdulillahi rabbil aalamiin hin rakkatina qalbii haadha abbaa akkasuma qalbii mucayyoo miidiyaa kanarratti argee cabe hunda gammachiistanii rabbiin isin haa gammachiisu. Ani gama kiyyaan hedduu gammadee akka nama waliin dhaladhee akka aalii waliin dhaladheetti qalbiin na cabde. Sababni isaa isiinis jireenya kana fooyyessuudhaaf biyyaa baate garuu mudannoon nama mudattu hin beekani. Wanni hunduu kennaa rabbii waan ta'eef itti shakkaraniituma fudhachuudha. Rabbiin qalbii isiisanis bakka isii haa deebisu fayyaa isiisanis bakka isii haa deebisu maatii isiitiin rabbiin nagaan isii haa galchu hunda dura maatii isiillee qalbiin ka dhukkubsatte qalbii isaanii rabbiin gadaa deebisu waan hedduu garaa nama nyaataati. Neemaa ofirraa qabnu tanatti hamdaa galfachuun laazima akka of hin daganne du'aa'iini. Akkasuma obboleettii teessan namni gargaaruu barbaadda waan boru nama dhaqqabu hin beekanii xiqqaa ta'es guddaa ta'es niyyadhaa gargaaraanii isiniin jenna warroonni akkaawuntii maxxansee gargaarsarra jiru warroota akka qeerroo haasaasaa fi akkasuma doktor Hawwee akkasuma nama hedduu jechaadha isinii himuu danda'u achi jala argachuu dandeettanii akkaawuntii karaa ittiin gargaartan xiqqaattee guddattee akkuma nama kamiituu dalagadhee of jijjiiraa dalagadhee jijjiiramaa maatii kiyya jijjiira jettee biyyaa baate garuu fayyaan daanyaa rabbiiti fayyaan tu warqiidha waan isii dhibee rabbumatu beeka rabbiin isin irraa haa fuudhuu du'aa illee godhaa fi gargaarsas yoo barbaaddan gargaaraanii isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya. Saniifuu haasaa addaa kanaa asumatti isinirraa gabaabsaa namoonni sagalee koo kiyya kana dhageette share gochuu subscribe gochuu like gochuun hin irraanfatinii haga viidiyoo biraa qabannee walitti deebinuuf turtiin keessan naga haa ta'u isiniin jedha naa jiraadha yeroo kamuu isin jaaladha anaa waliin rabbi isin haa jaalatu obboleen kiyya subscribe naa godha kuma takka nagalchaa isiniin jedha sa'aatis naa guutaa isiniin jedha. Akkasuma jireenya biyya namaa kun qormaata biyya namaa kana keessaa yoo rabbi nu baase viidiyoo babbareedaa waan hedduu walirraa barannu waan muuxannoo adda addaa qabnu qabannee dhiyaannaa yoo haalli nuu mijatee jire haala mijataa yoo qabaannee jechaadha yoo rabbi irraa taate. Saniifuu isin share gochuu like gochuu subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya wal gargaaruunis kanuma. Nama wal gargaaru rabbiin nu haa taasisu hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajna yoo haalli nuu mijate beekee haalli nuu mijatetti waan gaggaarii waan babbareedaa waan walirraa barannu waan boru muuxannoo bareeda nuu ta'u qabannee dhufnaa. Saniifuu adhatti akkuma viidiyoo hanqinni viidiyoo waraabbaallee yoo jiraate nu hoffolchaa isiniin jenna.
saniifuu naga rabbi keessa nuu jiraadha nama nagaa walitti rabbi nu haa taasisu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.